Dhimmi ariifachiisaan ani gara keessanitti dhufe namtichi mana adabaa keessatti Jawaar Mohaammed Baqqalaadhaatii fi Koloneel Gammachuu keessaa nama tokko ajjeesuudhaatiif Atlaantaadhaa bahee biyya kana gale eessa jira? Normaalii akka nuti gargar baasnee ilaalle utuu hin taane biyya sanarraati yookaan magaalaa Atlaantaarraati warri Habashaadhaa nama afaan Oromoo danda'u Hararitti nama dhalate. Afaan Oromoo hin danda'a gaafan jedhu perfeektii osoo hin taane nama biyya Hararitti dhalate achitti guddatee magaalaa Atlaantaa ture. Gara biyya Itoophiyaatti deebi'ee biyya kana keessa jiraachaa Jawaariitii fi Baqqalaa Koloneel Gammachuu irratti xiyyeeffatee namni jiru kun biyya Itoophiyaa keessaati magaalaa kam jira maal hojjechaa jira? Nama utuu ittiin bu'in fincaan ofirratti fincaa'u. Habashaan birrii miiliyoonii 1,800 laattee beendeemi faannoo hundeessittiin jettee ergite. Biyya Itoophiyaa kanatti galee eessa taa'ee hojii hojjechaa jira? Isa jedhu dhaamsa hunduma Oromooti. Magaalaa Matakkal keessa taa'ee bakkuma sanas moo dhokatee akkamittiin Jawaariif Baqqalaa Koloneel Gammachuu fa'aa argachuu akka danda'u namni haala mijeeffachaa jiru. Namni amma magaalaa Matakkal jiru kun biyya mootummaa qabdi jedhamee yaadame mootummaan kufee jiru keessa. Waan mucaa kana jee kana yaada kana irratti hundootanii qaamni dhimmi ilaalatu keessanuu yaada kana walii dabarsitanii walii qoodu qabdan. Itoophiyaa ijaaruufis haa yaadan. Oromiyaa faarsanii Oromiyaa ijaaruufis haa yaadan. Oromiyaa dhaabuufis waan inni yaada kana qaceelotti walii dabarsaa walii qoodan isiniin jaa galatoo. Beekumsi isaa beekumsa biyyattii gudmaan biyyattii isaan Itoophiyaa ittiin jedhan osoo hin taane addunyaa kana guutummaa kontirool godhee jiraachisuu danda'u. Attam godhee ajjeesuudhaatiif dhufe eenyu inni maqaan isaa dhuguma laphee ittiin ajjeesan moo qaba? Hadha buyyuu malee maal jedhanii moo erganii jiru? So namoonni liibii kanarra jirtan hundumtuu akka nan komanne isiniin jecha dhaamsi kun nama dhiigni isaa Oromoo ta'e kamuun ilaallata. Namni Oromoo taatan guutuun irratti hirmaadhaa sheer walii godhaa yaada kanarratti yaada cimaa burqisuus qabdan gurbaan kun akka qabamu. Gurbaan kun akka qabamu akka karaa deemaan hayyullee ilmi Oromoo jeetti yaada kana irratti hundaawaadha walii sheer godhaa ajandaa keessan kanarratti deeffadhaan isin jaa. Galatooma. Ejjennuun isaa inni guddaan immoo Jawaariif Baqqalee irratti namni ta'e kuni yoo ta'e dafee gara kan hin godhanne yoo ta'edhaatii fi dhiirri dhaabbitti qeerroo magaalaa Atlaantaa jiruutiin fincaan ofirratti fincaa'e kuni nu boossisuuf muratee dhufee biyya Itoophiyaa galeera. Dhaamsa hunda keessanii isin hundi walii dabarsaa sheer walii godha. Waan tana guruppii guutuu keessa sheer godha. Hayyoota Oromoo keenyaa baraaru. Hayyoota Oromoo keenya bira haa dhaabbannuun isiniin jaa galatama. Waraana kan birayyuu ga'u qaba. Namni kun bakka jirutti hin to'atamu yoo ta'edhaatii fi har'an dursee isinitti himaan beektonni Oromoo yookaan hayyoonni kun miidhamuudhaaf jiru. Eessaa dhageesse ati kanaan jedhu jiraachuu danda'a. Peejii isaa deemaati hordofaa. Namtittiin peejiin ishee yookaan immoo fuulli feesbuukii isaatii sareedha. Maqaansaa maqaa isaa xarafatti isin qaayitiin jira gama dhaqqun oolaa mokkenneen kabbadii kajewu kana irraa hubadhaadhaa isin hundi keessanuu xarafatti kun inni kana fusuraan isaa illee tana akkuma hayyuun keenya jeetti irraa hubadhaan isin jaa galatama. Mokkonneen kabbade piroofaayiliinsaa sareedha. Magaalaa Atlaantaa keessa ture. Nama Jawaariin ajjeesuudhaatiif utuu deemaa jiru namoonni itti duulanii biyyaa itti duulanii qabsiisan. Habashoonni garuu biyya Ameerikaa keessatti shugguxii baadhatanii socho'uun hin danda'ama jechuun irratti calleessanii irratti dhangalaasanii laayisensii qaba ittiin jechuudhaatiin utuu hin hidhamin nama ba'e. Nama magaalaa DC'tti
qeerroo irratti dhukaasee barbaadamee badee achumaan miliqee ture. Isa sadaffaa nama yeroo ammaa kana immoo beektota Oromoodha kan ittiin jedhan ati ajjeesuu hin dandeessa ittiin jedhanii abashoonni maallaqaatiin yookaan immoo warri nafxanyootaadhaa gara biyyaatti achi as deebisan. Oromo mana utuu hin badin eeggatu jedha Oromoon. Toora matakkalirra kan jiran Oromoon kamiyyuu Mokonnon Kabbadee bakka inni jirutti barbaada. Isa booddee maal akka inni hojjechaa jiru eenyuyyuu hin mirkaneeffatu. Namni kun yeroodhaatiin kan hin argamneetii fi yeroodhaatiin kan hin ilaalamne yoo ta'e inni waan tokko barbaada. Beekamtii isa jedhan barbaada. Beekamtii barbaada yoo ta'e ani kara deeman kunoo kennaaf hin jira. Utuu inni hin ajjeesin. Ajjeesuudhaaf laphee qabaa namni kun kan jedhu yoo jiraate albaadhessi durumaa afaaniitiin lafa afaaniin mammaaka. Hojiidhaatiin akka hin jiranii hin beeka. Garuu namni gaafa hundumaa jajan akka jajame ta'uudhaatiif meebii yeroo tokkodhaatiif carraa argachuu danda'a. Sobni si'a 3-4 irra deebi'anii yoo haasaan dhugaa fakkaatti beeka. Kanaatiif dhaamsa kiyya kana akka salphaatti hin qabina. Siyaama fayyootu naan hin jedhin akka hin darbine. Akka salphaatti hin qabina. Ilaala. Biyyi keessatti dhalannee guddanne kuni biyya isinitti hin fakkaatin. Biyya beekaa ishee qabachuu hin dandeenye. Biyya dureessa ishee qabachuu hin dandeenye. Biyya gaafa hundumaadhaa sammuu yaaduu dhiistee dullaa yaaddu keessa jira. Adaraa kanan isiniin jedhee yeroo gabaabaatti isinitti muudhaatiif kanan nu seenaa biraadhaatiif waan biraadhaatiin nu. Mokonnon Kabbadee inni fuula sooshaal miidiyaa FB isaa sareedhaan kaawwatee jiru ofii masaatii immoo sareerra hin jirre. Isaan beeki warra abbaan qabne ilmaan akkasumatti waamamanii dabarre yennaataachinaa gareedhanii raawwatanii warra biyya abbaa keenyaa irratti garba ta'anii dhufanii garbummaa isaanii dagatanii dabarre isaan harree kotte duudaa warra ittiin jedhan nafxanyoota faayidaa hin qabne warra sammuun isaanii furrii duwwaan guutedha. Kana eenyuyyuu beeka. Annama arrabsaan jiru. Garuu galtuu kadhannaatiif qe'ee dhuftee qe'ee abbaa irratti goobde yoomuu dhimma isheen qabu garba. Lubabaa isaaniis fudhatanii adeeman. Namoota qe'ee abbaa irratti dhufanii namatti iyyanidha isaan. Eenyuyyuu isaan beeku. Ani isaaniin arrabsuudhaatiif hin dhufne yeroon itti isaaniin arrabsu hin qabu. Toora harreedhaa wajjin yeroon ol beeku hin qabu. Ilmoo Oromtichaati. Osoo yeroon isaanii wajjin waldaansoo ol qabu hin qabu. Isaan dhimma isaanii gara qe'ee isaaniitti galan yoo galan qe'ee abbaa kiyyaarra taa'een kanan ittiin jechaa jiru. Garuu hayyoonni Oromoodhaa jiru ittiin jedhaman ayidooloojii barbaadanaa qabaatanii ayidooloojii barbaadanis haa jedhanii abbaa barbaadanis kaasoo barbaadan naaf hayyuun Oromoo hayyuudha. Beekaan Oromoo beekaadha. So beekaa isaa moo abbaatu tiffata. Kanaatiif akka walitti dhiyaattanitti Oromoo guutummaa keessan Oromoo nama abbaadhaatiin abashaan ta'e nama abbaan nafxanyaan ta'e. Anorra luba baasiinis hin jenne Oromoo qulqulluu qofaan hin jedhe luba baasiinis hin jenne dhiifamu luba baasni yoo jiraattan as keessa warri guddifachaadhaatiin dhuftanii dabalamtanis isiniin ilaallatu. Warri itti cuubamtanis isiniin ilaallatu. Warri itti qalattanis isiniin Oromoo qulqulluu qofa. Yeroon jedhu abbaan Oromoo kan ta'e Oromoo qulqulluu qoftu hunda keessan isin ilaallatu. Madaan isin akka salphaatti ilaaltan hunda keenyarraati. Qubti isheen kun harka kanarraati yoo cittee hanquudha harki kun. Harka kanaan hanquudha ittiin jechuun qaamni kun guutummaan isaa hanquudha jechuudha. Maaliin qabu? Quba tokko hin qabu. So qubti kun utuu hin citin eeguudhaatii fi fayyummaan isaa eegamuutu irra jira. Yoo madaa'ellee yaalamuutu irra jira.
Kanaaf Oromoo guutummaan dhaamsi koo galgala ammaa kan Mokonnin Kabbadee eessa jira maal hojjechaa jira kan kanaan alaadha har'an isinitti hima. Abashaa tokko nafxanyaa tokko wajjin walii gala mana adabaa seenaa reeffa nu fuusisu dhaba. Guyyaa gaafa sanaa hunda keenyatu iyya. Mana utuu hin badin eeggatu. Namichi kun yoo sooshaal miidiyaa isaa hordoftaniittu ta'e Oromoon akkamitti badaa irratti xiyyeeffata. Harree nama balleessitu hin arginen harree teellaa maguranii dha'uudha. Gara deemittiin jedhanitti deemte dhaamtee miila ishee kaafattee carraa argattee yoo dhiittee jedhama kan isaan alaadha. Oromoo nama inni harree nama mootu argee hin beekon. Tasuma harreen daguu eeggatte yoo nama dhiitte malee isaati qaxxa barbaadde dhoofta. Yoo barbaadde dudda ishee yoo barbaadde eessa ishee. Kanaatiif wanti kottee gidduun homaa hin qabne duudaan kuni eenyuun galaafachuu akka inni dhufe ni ilaalla. Garuu xiyyeeffannaa inni guddaan guutummaa irratti yoo ta'u malee nama dhaabbata haaraa hundeessuuf birrii maallaqa qabatee dhufe kana paartii haaraa dhaabuudhaatii fi isaan nama maqaadhaatiif akka dhiiraatti surree uffate kana gara biyya kanaatti kan isaan ergan. Maybe maal godha jedhamee gaafa yaadamu waa balleessa jedhamee yaadamee ergame waan ta'eetiif sirriitti itti yaada. Dhaamsi koo galgala kanaadha. Ani liivii baay'eellee hin baane isa kana ni beektu. Dirqama waan ta'eedhaatiif Mokonnin Kabbadeedha barbaadamuu waan qabuutiif. Isa kanammoo mana utuu hin badin waan eeggataniiti. Maallaqa of harkatti kuufatee waan dhufeetiif gargaarsi isaa nafxanyoota biyya hambaa jiranirraa waan ta'eedhaatiif utuu nuti hin argin waa gochuu danda'a. So galatoomaa fayyummaan kiyya haala gaariirra waan jiruuf eenyuyyuu akka yaaddoofne ani nagaa kooti. Nagaatti.